difference of sets inni biraa kan nuti ilaallu difference of set ilaallaa definition irratti maal jedha the difference between two sets A and B which is denoted by a difference B. A difference B is the of all element in A and not in B. A difference B yeroo jennu maal jechaadha? A difference B yeroo jennu kan A keessa jiran garuu kan B keessa hin jirre jechaadha. A minus B yookiin ammoo A difference B jennee dubbisnisa kana. This set is also called relative complement of A jennee dubbisna jechaadha with respect to B. Isa kana keessatti xumuruu qabdan. Relative complement of B with respect to A with respect to B. Relative complement of A with respect to B yookiin ammoo A difference B jennee dubbisna jechaadha. Inni kun kanaafuu element in A not in B dha jechaadha. Inni kun kana jecha inni elementii A keessa jiran garuu kan B keessa hin jirre jechaadha. Reef maal jedhees ni barreessee jira A less B jedhees ni barreessee ture. Kana jechaan kan A keessa jiran kan B keessa hin jirre jechaadha yookiin ammoo A minus B jennee bifa kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Isa lamaan kunniin tokkuma garaagarummaa hin qaban. We write this mathematically A minus B equal to X. X is an element of A and X is different from not an element of B. Kanaafu different from is not an element of B jechaadha. Kana jechaan elementi B ti miti garuu elementi A ti jechaadha. B minus A yoo jennu B minus A yoo jennu ammoo elementi B ti garuu elementi A ti miti jechaadha. Kanaafu bifa kanaan kan nuti adda baasnee qabachuu qabnu jechaadha. Inni biraa note the notation A minus B. A minus B can be also written as A less B akkuma reessiniin jedhe kunni lamaan tokkuma A minus B fi A less B jechaan garaagarummaa qaban jechaadha. Example 1. If set A 0, 1, 2, 3, 4 and B 3, 4 then A minus B or A less B equal to 0, 1, 2 ta'a jechaadha. Kana jechaan maa'inni A fi B nuuf kennamee jira. A minus B yoo barbaadnu jedhama maal isin jedha jira kan A keessa jiran garuu kan B keessa hin jirre. Kana jechaan kan A keessa jiran ni barreessina garuu ammoo yoo kan B keessa jiraatan taate ni dhiisna jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf A 0, 1, 2, 3, 4 jennee jirra. Garuu B keessa ammoo 3 fi 4 waan jiraniif isaan lamaan kanneen keessaa dhiifnaa jechaadha. A minus B yookiin ammoo A less B yeroo jennu. Kanaafuu kan hafan ni barreessinaa jechaadha. Kanaafuu intersekshinii sana keessaa gannaa jechaadha. Karaa biraatiin intersekshinii keessaa gatuu qabnaa jechaadha. Example 2 ammoo waan jedhaa let U be a universal set of one digit number. A be the set of even numbers. Even number N. B be the set of prime numbers less than 10. Find the following. A irratti maal jedha? A less B yookiin ammoo A minus B A difference B jechuu dandeenya isa kana karaa biraatiin or A less B less jennee dubbisna isa kana karaa biraatiin A less B barbaadeedha. Kana jechaan jalqaba irratti U'n maal nu jedhe jira the set of one digit number nu jedhe one digit warri ta'an isaan kaminni 0 irraa haga 9 warri jiran 0 1 2 3 4 jecha haga meeqaati haga 9tti isaan kun amma one digit tokkodha yoo jennu digit lama maaliif 0 fi 1 waan ta'eef digit lama jecha kanaaf achi biraan taa'u jecha inni biraa ammoo inni kun amma universalidha. Inni kun universalidha. A be the set of even numbers. A ammoo even numberidha. Kana jechaan universalii kana keessaa baafannaa jecha. Kanaafuu A kennamu maal fa'a ta'a? Maal jenna jira even numberii waan ta'aniif 0 warra lamaaf yeroo hiraman haftee hin qabne jechaadha. 2 4 6 inni biraa ammoo 8 akkuma asiitti jechaadha. Haga 9 qofa waan ta'aniif B ammoo the set of prime numbers less than 10. Prime number inni jennuun ammoo warra hirmaata tokko qofa qaban jechaadha. Lama qofa qaban kana jechaan tokkoo fi mataa isaa qofa warra ta'an jechaadha. Kana jechaan prime warra jennuun kun maa'inni lakkoofsa wayitiif yeroo hiraman haftee malee lakkoofsa lama qofaaf hiraman. Lakkoofsi lamaan kun lamaa kana osoo hin ta'in lakkoofsa lama kana jechaan lakkoofsa tokkoo fi mataa isaatiif fakkeenyaaf
fakkeenyaaf lakkoofsa akkasii kunniin b barreeffannu b lakkoofsa akkasii kunniin kanneen keessaa 0 amma ta'u maaliif lakkoofsi 0 kun lakkoofsa maraafuu ni hirama jechaadha. Maraafuu ni hirama. Kanaafuu hirmaata meeqa ol qaba? 2 ol qaba jechaadha. Hirmaata 2 warri qaban ammoo prime number jedhaman. Hirmaata 2 kanachaan tokkoo fi mataa isaa yoo ta'an jechaadha. Lakkoofsa akkasii kana maal jennaan? Prime number jennaan. Kanneen keessaa amma tokko yoo fudhanne inni kun amma primes composites miti. 0 fi 1 primes composites miti. Garuu inni kan hafan asirraa kan ilaallaa jechaadha. Inni kun seeraa. Kanaafuu 0 fi 1 primes composites miti jedhamee hubatamaa jechaadha yeroo baay'ee. Kanaafuu isaan lamaan kanneen ruuliidha waan ta'eef isaan qabatu qabdan jechaadha. Lama amma fakkeenyaaf tokkoof ni hirama akkasuma lamaafis ni hirama jechaadha. Kanaafuu hirmaata meeqa qaba? 2 qaba jechaadha. Inni biraa immoo 3 bira yeroo dhufnu amma 3 tokko ni hirama 3f ni hirama. Inni kunis hirmaata 2 qaba. Inni biraa 4 yoo fudhanne amma 4 tokkoof ni hirama 2f ni hirama 4 mataa isaatiif ni hirama. Kanaafuu hirmaata meeqa qaba? 2 ol qaba jechaadha. Kanaafuu 2 ol yoo qabaate composite jedhama. Kanaafuu 4 hin ta'u 5 ammoo tokkoo fi 5 qofaaf hirama 6 hin ta'u 7 ni ta'a 8 hin ta'u 9 hin ta'u jechaadha. 9 fakkeenyaaf tokko ni hirama 3f ni hirama akkasuma 9f ni hirama waan ta'eef inni kunis hin ta'u jechaadha. Kanaafuu warri b ta'an isaan kanneen. Kanaafuu a less b yookiin ammoo a difference b yeroo jennu kana inni a irra jiru kun amma kan a keessa jiran garuu kan b keessa hin jirre baafannaa jechaadha. Kanaafuu 0 kanaafuu 0 fakkeenyaaf 0 bakka lamaan hin jirtu bakka tokko qofa jirti. 2 ni dhiifna maaliif bakka lamaan waan jirtuuf asis ni jirti b keessas ni jirti. Inni biraa 4 hin jirtu kanaafuu b keessa hin jirtu waan ta'eef 4 ni barreeffannaa. Inni biraa 6 hin jirtu kanaafuu ni barreeffannaa. Inni biraa immoo 8 b keessa waan hin jirreef ni barreeffannaa jechaadha. Bifa kanaan kan hojjennu jechaadha. B irratti ammoo b minus a kanachaan b less a yoo jennaan fakkeenyaaf inni kun ammoo kan b keessa jiran garuu kan a keessa hin jirre kanachaan fakkeenyaaf 2 yoo fudhanne bakka lamaan ni jirti kanaafuu a keessa waan jirtuuf hin barreessinu jechuudha. Inni biraa immoo 3 yoo fudhanne fakkeenyaaf 3 a keessa waan hin jirreef ni barreeffannaa jechaadha. Inni biraa 5 yoo fudhanne 5 as keessa hin jirtu 5 as keessa waan hin jirreef kanaafuu ni barreeffannaa jechaadha. 7 as ni jirti garuu as keessa hin jirtu b a keessa waan hin jirreef kanaafuu ni barreeffannaa jechaadha. Bifa kanaan hojjannaa jechaadha. C irratti ammoo a union b kanachaan a fi b walitti dabaliidha. Kanachaan unionii yeroo baay'ee hojjennee jirra waan ta'eef inni kun waan explanation biraa qabu hin qabu kanaafuu walumatti dabaluudha jechaadha. 0 2 3 4 5 jirti 6 7 8 kanaafuu bifa kanaan isa unionii walumatti dabaluudha. Kanaafuu haala kanaan hojjannaa jechaadha. Inni kun ammoo maal jechaadha? Isa kana d irra isa jiru kana ilaallu. D'n kun maal jechaadha? Universal universal inni jedhee jira. Universal less yookiin ammoo minus a union b kanachaan a union b jalqaba hojjetuu qabna. A union b asitti hojjennee jirra. Irra deemnee hojjetuun hin barbaachisu jechaadha. A union b hojjennee jirra. Universalii keessa kan jiran garuu kan A union B keessa hin jirre barbaadna jechaadha. Kanachaan universaliin tokko haga 9 jennee jirra. Universaliitti akkuma argitan tokko haga 9 universaliin. Inni biraa ammoo A union B ammoo argannee jirra akkuma asitti agartan kun hojjennee jirra waan ta'eef kanaafuu universalii keessa kan jiran garuu kan kana keessa hin jirre kanneen ala warra ta'an barreessinaa jechaadha. Kanaafuu haa barreessinu. Inni kun amma 0 as keessa waan jirtuuf hin barreessinu tokko hin jiru ni barreessina. Inni biraa 2 ni jira 3 4 5 6 ni jira 7 8 kanaafuu 9 qofaa jechaadha. Tokkoo fi 9 qofa ta'an maaliif as keessa waan jiraniif koodniin kan hafan hundi isaaniitu as keessa waan jiraniif A union universal A union B jechaan ammoo inni kun A union B argannee jirra. Kan garuu universalii keessa jiran kan A union B keessa hin jirre isaan lamaan kanneen qofa ta'anii jechaadha. Inni biraa immoo example 3 maal jedha? For the same set is in example 2 kan asii olitti hojjannee jechaadha. Find the following. What can you say from the example 2 A and B?
2 keessa kan jiran 2 keessa A fi B maal jettaadha. What about T and example 2A? Isaan kanniin amma fakkeenyaaf jalqaba irratti maal jechaa jira? Isaan kanniin haa hojjennu jalqaba irratti example 3 kana. Garuu kan fayyadamin jechaa jira, kam asii olitti fayyadamti kan example 2 fayyadame jechaa jira. Kana jechaan maal seetan seetii asii olitti nuuf kenname kana jechaan tokko meeqa 0 haga 9 isa fayyadamne kana fayyadamna jechaadha. 0 haga 9 isa fayyadamne kana fayyadamne san booda ammoo maal jedha 2A fi B kana kan as keessa jiru kan akkasuma ammoo D fi D isa kana jechaadha. Example 2A ka asii olii kana 2A kana kan asii olitti hojjenne kanaa fi waa'ee D maal jetta akkasuma waa'ee B hoo maal jetta jedha. Kanaafuu isa kaname jalqaba hojjetuudhaan haa ilaallu. Inni kun A complementii irra deebi'esniif nu hojjetu yeroo baay'ee hojjennee jirra waan ta'eef B complementiis yeroo baay'ee hojjennee jirra. Kanaafuu isa kanas irra deebinee hojjennu jechaadha. Amma B kana hojjennu. B hojjennee akkasuma D hojjennee haa ilaallu. Inni kun irra deddeebinee hojjetuun yeroo gubuu yoo ta'e malee homaa waan jijjiiramaa fiduu hin qabu. B kana hojjennu. B kun maal jedha? Universaalii fi maal goona kan universaalii keessa jiran dhiifama inni kun 3 jechuu barbaade na fakkaata. 3A fi B jechuu barbaadeeti. Akkasuma ammoo 3D fi A hoo maal jetta jedhu na fakkaata. Mee hojjennee ilaallu deebii inni kaa'e. Garuu inni kun example 3 jedha. Isanii wal qabateeti na fakkaate. 3 jechuu barbaadeeti na fakkaata. Sitti garuu mee ilaallu jalqaba irratti hojjennee. A irratti amma fakkeenyaaf akkuma asitti agartan A kun A complementiidha. A complementiin kun akkuma argitan maal godhe A jalqaba maal jennee jira asitti even jennee jira jechaadha. Eveniidha. Kanaafuu warra oodiitee jechaadha kan nuti kaa'atu qabnu. Kanaafuu isaan kun hundi isaaniitu oodiidha akkuma asitti agartan. B irratti ammoo B complementii. B ammoo maal ture asitti? Eveniitu. B asitti maal ture? Prime numberii ture jecha. Kanaafuu asitti amma maal ta'a? Warra prime numberiidhaan ala jiran. 0 prime miti akkasuma tokkos prime miti jennee jirra. Primes composites miti jennee jirra. Kanaafuu isaanis ni barreeffannaa jechaadha. Afur amma compositiidha, kunis compositiidha jechaadha. Kanaafuu faallaa isaati. Kana jecha warra isaan qofa keessa gattanii warra fakkeenyaaf jalqaba irratti warra A keessa jiran qofa gattanii kan universaalii keessa jiru hundi isaatu ni fudhannaa jechaadha. Asitti B'n kun ammoo maal jedhaa? Universaalii keessa kan jiran garuu kan A keessa hin jirre barreessuu qabna jechaadha. Kana jechaan A keessaa baasuu qabna. Universaaliin maal turani? Universaaliin 0dhaa haga 9 turan. 0dhaa haga 9 ture. A'n ammoo maal ture? A'n evenii ture jechaadha. A'n eveniidha. Kanaafuu evenii erga ta'an maal fa'a turan? 0, 2, 4, 6, 8 haga 9 waan ta'aniif isaan kanneen haganumaa jechaadha. A'n kanneen. Kanaafuu universaaliin ammoo 0 irraa haga 9 ture. Kanaafuu amma maal goona? Kana qofa keessaa baasnee kan hafan guutuu barreessinaa jechaadha. Kan 0 haga 9 jidduu jiran. 0 keessaa gannaa. Kanaafuu 0 as jirtan ni ganna. Maaliif inni kun A keessa waan jiruuf A kan irraa hir'isechaa jira inni kun. A kan irraa hir'isechaa gara biraatiin. Yeroo irraa hir'isnu amma isa kanarraa 0 haga 9 warra jiran kanarraa kan yeroo keessaa baafnu 0 as waan jirtuuf keessaa baafnee jirra. Tokko ni barreessinaa, 2 keessaa baafnaa, 3, 5, 7, 9 barreessinaa jechaadha. Kanneen hundi isaaniitu keessaa baafne. Inni D irra jiru ammoo A intersection. A'n isa kanneeni A kanaa fi B complementii. B complementiin ammoo isaan kamiin kanneen jechaadha. Kanasii kana B complementiin isa kana. Kanaa fi kana intersection isaa barbaadu jechaadha karaa biraatiin. Kanaafuu intersection isaanii fakkeenyaaf kun 0 of keessaa ni qaba, kunis 0 of keessaa qaba. Kanaafuu 0 ni barreeffannaa jechaadha. As tokko ni jirti, as garuu hin jirtu. Kanaafuu ni dhiifna. 4 as ni jirti, asis 4 ni jirti. Kanaafuu 4 ni barreeffannaa jechaadha. 6 as ni jirti, asillee ni jirti jechaadha. Kanaafuu ni barreeffannaa. 8 as ni jirti, asis ni jirti. Kanaafuu ni barreeffannaa jechaadha. Kanaafuu isa kana ta'aa jechaadha inni D irratti arginu. From A in the B isa kan fakkaate A fi B jechuu barbaade kun A in the B we can say that A complement
equal to union minus universal minus a yookiin ammoo universal less a yookiin ammoo maal jennee dubbisuu dandeenya karaa biraatiin relative complement of u or universal with respect to a jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Karaa baay'inaan dubbisuu dandeenya isa kana haala kanaan isaan kunniin lamaan tokko ta'uu isaanii hubannaa jechuudha. From D in the exercise 2a we can say that a minus b yookiin ammoo a less b jechuu dandeenya karaa biraatiin equal to a intersection b complement b complement a intersection b complement jennee haala kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaafuu inni kun a complementiin kun kamii wal qixa a complementiin universal less a dhaan yookiin ammoo universal with respect to a jennee haala kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo a minus b fi a intersection b complementiin tokko ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana qabatu qabdan seeraan dagatuun qabdan seerota akkana kanniin baay'ee isin barbaachisa waan ta'eef. For any two sets A and B, each of the following holds true. A complement ammas complement biraa yeroo goonu maal ta'a A mataa isaa ta'a jechuudha. Kanachaan A complement jira ammas A complement kana deefnee complement yeroo goonu A ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf A complementiin kun ammoo maal akka ta'u koomantii jalnaaf keettan. Inni kun deebiin isaa maal akka ta'u. Kanaafuu jechaan barreessaa isa kan haala kanaan barreessuun yookiin deebii isaa barreessuun yoo isin kan isin rakkisu ta'e jechaan barreessuu dandeettan maal akka ta'u. A complement ammas complementii goone ammas deebinee complementii yoo goone maal akka ta'u deebii isaa koomantii jalnaaf keettanii jechaadha. Baay'ee salphaadha garuu seeraan ilaaluudha hubannaadhaan ilaaluudha malee waan agas mara nama dhibuullee hin qabu. Kanaafuu deebii keessan koomantii jalnaaf keettan koomantii keessan dubbisee deebiin keessan sirrii yoo ta'e sirriidha isiniin jedha. Yoo sirriin ta'in garuu maal akka ta'e deebii isaa isiniif kaa'aa jechuudha. Kanaafuu koomantii jala naaf kaa'u yookiin ammoo deebii keessan deebisu akka hin irraanfanne jechaadha. Isa kan deebisanii gaafatamuu dandeettan gaaffii akkanaa isinii kennamu kana barsoonni hedduun isaanii maal godhanii wanta akkana kanniin deebisanii maal godhanii isin gaafatan yeroo san garuu achitti soo deebisee jiraadhe waan jedhamu wayittu isin dura dhufuu danda'a waan ta'eef yeroo sanitti. Kanaafuu isa kan deebisaatii deebiin keessa yoo sirrii ta'e laayik isin godhee bira ta'uu danda'a yookiin ammoo sirrii isiniin jedha. Yoo deebiin keessan sirriin ta'in garuu wanta barbaachisaa ta'e isiniif kaa'achuudha. Kanaafuu deebii kaa'uu hin dagatina. Inni biraa immoo A complement inni jennuun kun kan ammarreef asitti kenne kanaan tokkummaa garaagarummaa hin qabaatu. A complement inni jennuun isa kanaan tokkuma ta'a jechaadha. Seera asitti kenne kanaan. Inni seerri biraa immoo seera lammaffaa kanaa isa kanas ilaallee jirra. Inni biraa immoo inni kun A subset of B jechuu fi B complement subset of A complement jechaan maal jedha inni kun asitti garuu waan isin ilaaluu qabdan asitti A'n as jirti asitti ammoo garaan deebitee jirti jechaadha. Complementii yeroo taatu bakka wal jijjiiree jira. Garuu asitti A ture asitti ammoo maal ture B bakka isaa B complementiitu bakka isaa bu'ee jechaadha. Inni biraa immoo bakka B turte ammoo A complementiitu bakka bu'ee jechaadha. Kanaafuu isa kana seeraan maal godhuu qabdanii adda laaltanii hubatuu qabdanii jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf karaa biraatti yoo kenne B subset of A yoo jenne ammoo maal ta'a inni kun karaa biraatiin isa kana yoo jijjiirre bakka yoo jijjiirre amma bakka A kana bakka B kana A complementii kennaa jechaadha. Subset of bakka A ammoo B complementii kennaa jechaadha. Kanaafuu inni kunis ruuliidha. Kanaafuu ruuliidhaan kanneen hubatuu qabdan jechaadha. From the Venn diagram find each of the following jedha. Venn diagramiin asitti nuuf kennamti kanarraa kanneen armaan gadii barbaadedha. Inni A irratti jiru kan A keessa jiran garuu kan B keessa hin jirre barbaadna. Kana jechaan maal goona A nama fakkeenyaaf asitti A isii kanneen 2 3 5 jecha isaan sadan kanneen B ammoo 1 2 4 8 jechaadha. Kanaafuu isaan kanneen A minus B yookiin ammoo A less B yeroo jennu warra A keessa jiran garuu kan B keessa hin jirre. Kanaafuu 3 fi 5 kana qofa ta'anii jechaadha. 2 ta'anii dhiifna.
lama tana dhiifnee maal goona 3 fi 5 qofa barreeffanna jechaadha. B irratti ammoo B less A ammoo warra B keessa jiran garuu kan A keessa hin jirre isaan sadan kanneen asii sadan kanneen fudhannaa jechaadha. 1 4 8 ta'an deebiin isaa. C irratti ammoo A union B dha. A union B isaan kanneen as keessa jiran hundi isaaniitu walitti dabaluudha. Kanaafuu 1 2 3 4 5 fi 8 ta'a jechaadha deebiin kenna. D irratti isa kanas hojjannee jirra. jalqaba A union B hojjanna jennee jirra. A union B maal jenne 1 2 3 4 5 fi 8 jennee jirra. 5 fi 8 inni kun A union B dha. A union B dha jechaadha. San booda universaliin ammoo universaliin kenna maa inni 1 2 3 4 5 6 as ni jirti 6 akkasuma 7 as ni jirti san booda 8 jechaadha. Kanaaf warra ala jiran kanas ni barreeffan universal irratti. Kanaafuu A union B dhaan ala warra jiran kanachaan A union B isaan jennu isaan as keessa jiran hundaayyuu ni hammata. Kanaafuu warra isaaniin ala jiran 6 fi 7 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin kenna D dhaaf maal ta'a 6 fi 7 ta'a jechuudha deebiin kenna. Inni biraa immoo symmetric difference of two sets jedha. Symmetric difference isa jennuun kunis baay'ee waan nama dhibuun qabu tricky way yookiin ammoo seera weessinitti haala kamiin akka hubattan isan seeraan hordofa. Symmetric difference inni jennuun kun for two sets A in the B. The symmetric difference between these two sets is denoted by asymmetric B jennee dubbisne. Isa kana and is defined as asymmetric B jennuun kun equal to A less B union B less A dha jechaadha. Kanachaan kan A keessa jiran garuu kan B keessa hin jirre, kan B keessa jiran kan A keessa hin jirre maal goona walitti dabaluudha union dha jechaadha. Which is A minus B jechaan isuma kana jechaadha. Isuma as jalqaba jiru kana union B less B minus A jechaan ammoo isa kana jechaadha. Kanaafuu isa kana jechaan ammoo karaa biraatiin yeroo dubbisnu A union B walitti daballee san booda intersection keessaa baasuu jechaadha. Kanaafuu inni kun union dha garuu intersection keessa hin jirtu jechaadha. Wanni isin hubatuu qabdan amma asumarraa akkuma agartan A symmetric yeroo jennu haala kanaan barreessina symmetric B jennee jirra. Symmetric yeroo jennee mallattoo sana keessatti akkuma argitan jidduun isaanii maa inni qullaadha jechaadha. Jidduun isaanii impitiidha. Akkuma sitti agartan fakkeenyaaf isin tun mallattoon akka rog-sadee jirtuun jidduun isaanii maa inni jidduun isiitun qullaadha jechaadha. Kanaafuu jidduun qullaachaan intersection isaanii kun keessa hin jiraatu jedhee qabadheetan yeroo wanta kana baradhee bira darbutti adda baasu yoo isin rakkisu taate tricky wayitiin qabatu qabdan. Kanaafuu intersection isaanii amma bakkana ture. Kanaafuu intersection kun keessa hin jiru. Intersection jechaan ammoo kibba isaanii san keessa baasuu jechaadha. Kanaaf walitti dabaluudha. Kanaafuu akkuma agartan warri intersection ala jiru hundi isaaniitu walitti dabalamee jira jechaadha. Kanaafuu bifa saniin qabatu qabdan jechaadha. In the Venn diagram jedha the shaded part represent inni kun gurraachaan kan dibame kun maaliin bakka bu'amee jira asymmetric B dhaan bakka bu'amee jira. Kanaafuu akkuma argitan intersection isaanii keessa hin jirani kan hafe garuu walitti dabalaa jechaadha. Kanaafuu wanni isin jalqaba godhuu qabdan asymmetric B barbaaduu isin jedhe jalqaba intersection baafachuu qabdan. Intersection erga baaftanii booda warra intersectionaan ala jiran hundi isaaniitu deebisniif ta'a jechaadha. Consider sets A n 1 2 4 5 8 B ammoo 2 3 5 7 jechaadha. Then find asymmetric B jedha. Amma isin jedhe jiran akkuma reef isin jedhe jalqaba intersection baafannu. Intersection baafnee warra intersection ala jiran hundi isaaniitu deebiinuuf ta'an jechaadha. Kanaafuu A intersection B maal nuuf ta'a? 2 as ni jirti asillee ni jirti. Kanaafuu 2 3 ni jirtu 4 ni jirtu 5 ni jirti. Isaan lamaan kanneen jechaadha. Warri kanaan ala jiran hundi isaaniitu deebii nuuf ta'anii jechaadha. Kanaafuu 2 fi 5 qofa keessaa dhiifne guutuu isaa barreessina. Kanaafuu tokko ni jira, tokko ni barreeffannaa, 2 ni dhiifna jennee jirra, 3 ni barreessina, 4 ni barreeffannaa, 5 ni dhiifna, 7 ni barreessina, 8 ni barreessina jechaadha.
Kanaafuu deebiin kenna isa kan ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin A symmetric B inni jennuun deebiin kenna isa kan nuuf ta'uu qaba. 1 3 4 7 8 kanaafuu sirriidha jechuudha. Kanaafuu jalqaboonni isin godhuu qabdan intersekshinii baafachuu qabdanii san booda intersekshinii ala warra jiran hundi isaanii walitti dabaltanii kaa'uu qabdan jechuudha. Yookiin ammoo yuuniyeenii ni baafattanii san booda intersekshinii irraa hir'isuu jechuudha. Example tun ammoo maal jedhaa? Given set A. A'n daa A fi faadha. Baan ammoo afur shan jaha. Then find A symmetric B jedha. A symmetric B barbaadii jedha. Isaan kun akkuma argitan amma maaliin qabanii intersekshinii waliin qabaatan. Waliin qaban maaliifi amma kun inni kun qubeedha inni kun lakkoofsa. Kanaafuu kibni isaa waliin qaban bakki isaan itti wal quunnaman takka yoo hin jiru jechaadha. Kanaafuu intersekshinii erga waliin hin qabaanne hundi isaaniitu walitti dabaluudha. Hundi isaaniitu walitti dabala. Kanaafuu daa A fi afur shan jaha hundi isaaniitu walitti dabalee haala kanaan kennaa jiran amma akkuma asirratti agartan intersekshiniin hin jiru bakki isaan waliin qaban hin jiru jechaadha. Kanaafuu erga waliin hin qabaanne hundi isaaniitu waluma dabaluudha jechaadha. Exercise 1.8 irratti tokkoffaa maal jedhaa? Given N 0 2 3 4 5 B'n ammoo 0 1 2 3 5 7 9 then find A symmetric B. Isa kana jalqaba intersection barbaadu. A intersection B. A intersection B 0 2 3 san booda 5 kanneen jechaadha. Kanaan ala hin jiru intersection isaa waliin qaban. Kanaafuu warra kanaan ala jiran guutuu isaa yeroo barreessu nama A symmetric B dha jechaadha. Kanaafuu A symmetric B dhaaf deebiin kenna maal ta'a? 0 ni dhiifna jennee jirra. Tokko waan as keessa jiruuf tokko san booda lamas dhiifnee sadees ni dhiifna. Afur ni barreeffanna. 5 ni dhiifna. Jahaan jiru torba saddeet hin jiru 9 barreeffannaa jechaadha. Kanaafuu haala kanaan hojjettan jechaadha. Jalqaba intersekshinii baafattanii warra intersekshinii ala jiran hundi isaaniitu deebiidha jechaadha. If A intersection B is equal to empty set, then what can be said about the two sets? A symmetric B kun empty set yoo ta'an A fi B dhaan maal jechuu dandeetta jedha. A fi B dhaan maal jechuu dandeetta? Yookiin two sets jechaan A fi B jechaadha. Kanaafuu waa'ee tuuta kanneenii maal jechuu dandeetta jedha. Kana jechaan tuuni lamaan kunniin wal fakkaataadha jechuu dandeenya. Maaliifi fakkeenyaaf N wanti A keessa jiru hundi isaa B keessa ni jira jennee haala kasaniin kaa'uu dandeenya. Maaliif fakkeenyaaf N tokko haa jennu tokko 2 3 yoo ta'an B'nis B tokko 2 3 yoo ta'an amma A symmetric B yeroo barbaannu intersection isaaniitiin ala warra jiranidha. Garuu lamaan isaanii tokkuma agartan elementiin isaan qaban tokkuma jechaadha. Erga tokko ta'anii symmetric kana yookiin ammoo symmetric isaanii kana yeroo barbaannu intersection yeroo irraa hir'isnu empty set ta'a jechaadha. Maaliif A intersection B amma maal ta'a? A intersection B tokko 2 3 waan ta'eef lamaanuu keessa kan jiran isaan kanneen waan ta'aniif kanaafuu isa kana yeroo irraa hir'isnu ammoo homaa nafanii jechaadha. Homaa waan nafeen jiru kanaafuu empty setidha. Kanaafuu A fi B elementii tokko yookiin ammoo wal qixannee haala kanaan kaa'uu dandeenya jechaadha. Sirii irratti ammoo for any two sets A and B can we generalize A symmetric B equal to B symmetric B? Justify your answer jedha. A symmetric B fi B symmetric A wal qixachuu dandeenya jedha. Ni dandeenya. Maaliifi inni kun homaa garaagarummaa waan fiduun qabu bakka yeroo wal jijjiiru. Maaliifi maal irraa hir'isu jennee jirra. Yeroo haala kanaan kaanu kana symmetric jechaan maal isaanii irraa hir'isuudha. Kan isaan lamaan jidduutti argamu kana jechaan kan lamaan keessattuu argamu intersection irraa hir'isuudha jennee jirra. Intersection irraa hir'isuu jechaan ammoo maa inni waan jijjiirama qabu waan jijjiirama fiduun qabu jechaadha. Fakkeenyaaf A irratti fakkeenyaaf 1 2 fi 4 jennu. B ammoo 1 2 3 jennu.
amma akkuma sirraa agarru A intersection B maal ta'e A intersection B tokkoo fi lama ta'a jecha tokkoo fi lama. A symmetric B yoo jenne A symmetric B yoo jenne isaan kanneen lamaan hir'isnee kanaaf guutuu walitti dabaluudha. Kanaafuu tokkoo fi lama keessaa baafnu tokkoo fi lama yeroo baafnu kanaafan 3 fi 4 ta'anii jechaadha. 3 fi 4 ta'an. B symmetric A yoo jennu B symmetric A yoo jenne isuma ta'a jechaadha. Maaliif tokkoo fi lama kanneen yeroo keessaa baafnu 3 fi 4 qofa kanaaf waan ta'aniif kanaafuu homaa waan jijjiiramu qabu jechaadha bakka wal jijjiiru. Inni biraa immoo Cartesian product of two sets. Cartesian product inni jennuun kun immoo maa inni Cartesian product of two sets A in the B denoted by A cross B jennee dubbisne karaa biraatiin A cross B is the set of all ordered pair AB where A is an element of A, B is an element of B. Kana jechaan A jalqaba waan jiruuf inni kun akkuma sitti agartan A xiqqaan kun kan A ta'a jechaadha. B ammoo karaa lammaffaatiin yookiin ammoo ordered pair irratti lammaffaadha waan jiruuf karaa lammaffaa irra jiru kana ta'a jechaadha elementii isaati. This also can be expressed as A cross B equal to A comma B. A is an element of A. Kan jalqaba akkama jalqabaatiif ta'a, kan lammaffaa ammoo kan lammaffaatiif ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan kan nuti kennu. Example dhaan ilaalume example 1 let A equal to 1 comma 2 B ammoo A comma B then find A cross B. A cross B jennuun kun maal seetan? A cross B an fakkeenyaaf A inni jennuun isaan kanneen A keessaa kan jalqaba kana fudhannee kana wajjinis order digoona kana wajjinis order digoona kana jechaan 1 comma A jennaan jalqaba irratti comma sambuuda 1 comma 2 jennaan maaliifi haga 1 comma B sorry 1 comma B kan as keessa jiran haga fidhutti isa jalqaba kan dhiifnu jechaadha. Sambuuda erga fidhee booda maal goona kan lammaffaatti irra amma inni kun lama barreeffanne jalqaba irra barreessuu qabna maaliifi inni jalqaba irratti jiru elementii isaa jalqabuma irra barraa jechaadha. Sambuuda amma tokko fidhee jirra lamatti irra lama kan wajjin goona kan asii kana wajjin A wajjin jalqaba irratti. Sambuuda ammoo lama kanaaf wajjin B wajjin goona jechaadha. 2 comma B jennee haala kanaan tarreessaa deemna jechaadha. Inni biraa immoo B cross A yeroo goona immoo B fudhannama jalqaba fakkeenyaaf A irraa waan jiruuf jalqabni A dha waan ta'eef A koomaa jennee gara A tti deebina amma A guddaa kanatti jechaadha. As keessaa immoo tokkoof lama waan jiruuf jalqaba tokko wajjin goona sambuuda ammas daggamnee irra deebine jechaadha. A maal wajjin lama wajjin goona jechaadha. Sambuuda A xumurra jirra gara B tti tarra. B jalqaba irra waan jiruuf kan nuti elementii isa jalqaba irra kaa'aa jirruuf B tti tarra. B ni barreessina B kam wajjin tokko wajjin ammas B kam wajjin B lama wajjin goone haala kanaan kennaa jechaadha. Kanaafuu inni kun order pairiidhaan kennee jirra jechaadha. Kanaafuu akkuma itti argitan tokko kana jalqaba kana wajjin so baay'ee ta'e yoo fakkeenyaaf N tokkoo fi lama qofa ta'e B ammoo A B C so ta'e amma fakkeenyaaf A cross B barbaadee jedhamne A cross B barbaadee jedhamne maal goona jalqaba A keessaa isa jalqaba kana fudhannee maal goona inni kun tokko waan ta'eef kana wajjin A wajjin ammas isuma fudhannee tokko kana fudhannee kana wajjin B wajjin jennaani ammas C waan jiruuf tokko kana fudhannee C wajjin jennee haala kanaan tuffaa deemnaa jechaadha. As D yoo jiraate ammas maal goona tokko kana D wajjin jecha haala kanaan deemnaa jechaadha. Sambuuda lamatti irra lama A wajjin lama B wajjin lama C wajjin lama D wajjin jecha haala kanaan deemnaa jechaadha. Baay'ee salphaadha inni kun waan jijjiirama fiduu hin qabu homaa asiin dura beektanii oolmaan baay'isuu qofaa jechaadha inni kun. Kanaafuu inni kun wanti isin hubatuu qabdan asitti garuu elementiin A cross B elementiin A cross B jechaadha. A cross B yeroo baasnu kana elementiin isaa maal ta'a fakkeenyaaf haala kanaan kan nu baasnu kunniin tokko jennee lakkoon inni kun lama sadi jennee walitti jechaadha. Ordered pairing kun elementii A baay'isuu elementii B tii wal qixa. Number of element A times number of element B dhaan kan jechaan amma fakkeenyaaf as keessa numberiin elementii as keessa jiru meeqa lama jechaadha. Kan A keessa jiru kan B keessa jiru meeqa lama
A fi B dha jechaadha. Kanaafuu lama. Kanaafuu lama baay'isuu lama afur ta'a jechaadha. Afur ta'a. Kana jechaan order feerii nu baasuu qabnu afur ta'uu qaban. Akkuma sitti agarru tokko, lama, sadi, afur baafnee jira jechaadha. Bifa kanaan hubachuu qabdanii. Example tun ammoo if A cross B isa kana yoo ta'e kan yoo ta'e then find set A in the set B. Maal gootanii set A fi set B barbaadin garuu asitti waan nu kennamaa inni kan jalqabarra jiru A dha, kan lammaffarra jiru ammoo B dha jecha. Kanaafuu warri jalqabarratti kaa'amanii jiran hundi isaanii ordertiin jalqabarratti yookiin ammoo warri jalqabarra dhufan fakkeenyaaf tokko as tokko jira irra deebinee barreessinu lama lama sadi sadi warri jalqabaa kunniin hundi isaaniitu A dha jechaadha. Kanaafuu A maal ta'a tokko lama sadi ta'a jechaadha. Irra deebinee barreessinu fakkeenyaaf tokko as ni jira asis ni jira tokkuma keessaa fudhannaa jechaadha. B no B'n isaan lammaffaa kanneen A B asitti A B dheesuma irra deebi'aa jira. Irra yoo deebi'e irra hin deebinu tokkuma keessaa fudhannaa jechaadha. A fi B jennee haala kanaan kennaa jechaadha. Example 1.5 exercise 1.5 maal jedha? Let A equal to 1 2 3 B ammoo E F yoo ta'e then find A cross B barbaadii jedha. Akkasuma B cross A barbaadii jedha. Kanaafuu inni kun maal goona? Akkuma reefsiin jedhe A irra kan jiru jalqabarra kan jiru A dha waan ta'eef kanaafuu warra A jalqabarra kaa'annaa jechaadha. Kanaafuu tokko kam wajjin A kana E wajjin A ammas F tokko E wajjin tokko F wajjin akkasuma lamatti arra lama A wajjin lama F wajjin sadi E wajjin sadi F wajjin jennee haala kanaan kaasaa deemnaa jechaadha. Kanaafuu tokko E wajjin ammas tokko F wajjin ammas gara lamaatti arra xumurree jira kan tokko lama E wajjin lama F wajjin haala kanaan itti fufnaa jechaadha. Amma sadiitti arra sadi E wajjin akkasuma sadi F wajjin goonee haala kanaan kaataa deemnaa jechaadha. Kanaafuu xumurree jirra bifa kanaan jechaadha. B cross A yeroo goon ammoo isuma kana A irraa A tokko wajjin A lama wajjin A sadi wajjin jecha sanboota F itti arra F tokko wajjin F lama wajjin F sadi wajjin jennee haala saniin hojjetaa deemnaa jechaadha. Kanaafuu uumaa waan nama dhibuun qabu inni kun. Garuu kan reefsiin jedhe dagatuun qabdan elementiin nuti baafnu sun fakkeenyaaf asitti amma meeqa baasnee turre tokko kana E wajjin tokko kana F wajjin akkasuma lamaa kana E wajjin lamaa kana F wajjin goone turre sadii kana E wajjin sadii kana F wajjin goone turre. Kanaafuu meeqa ta'a jaha ta'uu qabaa jechaadha. Takka lama sadii afur shan jaha jechaadha. Akkuma reefsittis ni hojjetee ture jaha ta'a jechaadha. Kanaafuu sadiitu jira as lama jira sadii baay'isuu lama jaha waan ta'uuf jechaadha. Inni biraa immoo lammaffaa irratti inni jiru A cross B isaan kan yoo ta'an jedha. Then find set A and set B barbaadedha. Inni kun baay'ee salphaadha. Set A warri jennuun isa jalqaba irratti dhufan jennee jira torba lama hin barreessinu jennee jirra shan tokko ta'a jechaadha. Kanaafuu torba shan tokko A ta'anii jechaadha. B'n ammoo warra lammaffaati jaha fi afur qofa ta'anii jechaadha. B'n jaha fi afur irra deddeebi'u waan ta'eef warra irra deddeebi'u hin barreessinu jedhee jira. Kanaafuu haala kanaan hojjannaa jechaadha. Sadaffaan irratti if A equal to A B C B'n ammoo tokko lama sadi and C equal to 3 4 then find A cross B union C. Isa kana barbaadii jedha. Kanaafuu amma jalqaboon isin gootan isa kana barbaaduu qabdan. B union C maal ta'a? B fi C walitti dabaluu qabdan jecha. Kanaafuu B union C B fi C yeroo walitti daballu isa lamaan kanneen tokko lama sadi asammoo sadii fi afur jedha. Kanaafuu afur keessaa fudhanna sadii kana irra deebinee hin barreessinu. Kanaafuu tokko lama sadii afur jennee inni kun amma B union C dha jecha. Kanaafuu A cross jennaan amma A cross B union C warri A B C dha. Kana wajjin qaxxaamura baay'isnaa jechaadha. Kanaafuu amma asirraa kaana A kanarraa kaane amma A tokko wajjin A lama wajjin A sadii wajjin A afur wajjin xumurree jira. B
tokko wajjin B lama wajjin B sadii wajjin B afur wajjin kabiila xumuree jira. Sanboota kan C ammoo C tokko wajjin C lama wajjin C sadii wajjin C afur wajjin. Kanaafuu haala kana hojjettan jechaadha. Bifa kanaan hojjettan baay'ee salphaadha. Waan isin godhuu qabdan garuu jalqaba isa kan hojjetu qabdan. B union C erga barbaaddanii booda maal gootanii Eedhaan qaxxaamura baay'isanii argattanii jechaadha. Shanaffaa irratti maal jedhaa? If the number of element of set A is 6 and the number of element of B is 4, then the number of element A cross B is isa kanam isinitti himee ture. Wanta kana seeraan wanta kitaaba irra hin jirre garuu kan barsiisaan isinitti himu yookiin ammoo viidiyoo yeroo ilaaltan namni isinitti himu kana seeraan qabatu qabdan. Amma inni kun akkuma agartan definition irra hin jiru. Kitaaba irra toon isin kaa'amee hin jiru. Garuu exercise keessatti gaafatamtanii jirtanii jechaadha. Exercise hojjetuunis faayidaa inni qabu keessa tokko isa kana jechaadha. Garuu waan akkana kan barsiisonni qormaata irratti isin irraa hambisan. Jaalattanii jibbitanii hin hambisan jechaadha waan akkana kana. Kanaafuu waan isin godhuu qabdan maa inni waan akkana kana seeraan qabatu qabdanii jechaadha. Maal isin jedhee jira? Number of A 6 yoo ta'e, number of B 4 yoo ta'e, number of A cross B maal ta'a? Number of A times number of B ta'a jechaadha. Kanachaan 6 baay'isu 4 ta'a jechaadha. 6 baay'isu 4 meeqa ta'a? 24 ta'a. 24 ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan kan isin hojjetu qabdan. Fakkeenyaaf number of B asitti meeqa? 3. Number of C meeqa? 2. Kanaafuu number of B cross number of C meeqa yoo isin jedhe asitti meeqa? 3 jennee jirra. 3 baay'isu number of C ammoo 2. Kanaafuu meeqa ta'a? 6 ta'a jechaadha. 6 ta'a. Kanaafuu 6 sana ammoo baasanii argachuu dandeettan. Fakkeenyaaf 1 3 wajjin, 1 4 wajjin, 1 3 wajjin, 1 4 wajjin. Sanboota 2 tarra 2 3 wajjin. Ammas 2 4 wajjin. Amma 2 geessine 3 tarra 3 3 wajjin. Inni biraa ammoo 3 4 wajjin. Amma lakkaa isa kana. Kan walitti jiran kana hammattu keessa jiran tokko jennee lakkoofna. 1 2 3 4 5 6. Kanaafuu 6 ta'anii jechaadha. Bifa kanaan kan hojjetu qabdanii. Kanaafuu isa kana seeraan qabatu qabdan. Isa shanaffaa irra jiru kana seeraan qabatu qabdanii jechaadha. Application isaa faayidaan isaa maal inni? Number of element of union of two sets for the two sets A and B of the universal set U. A fi B kana jechaadha. Universaliin kennamu U dhaan yoo haala kanaan kan jiraatu taate the following formula on the number of element holds number of A union B equal to number of A union B jechaadha. A fi B kana yeroo walitti daballu number of A plus number of B minus number of A intersection B. Inni kun dhugaa isinitti himuudhaaf yeroo baay'ee moodeelii irratti ni dhufaa akkasuma entrance irratti sinafu jechaadha. Entrance irratti yeroo baay'ee gaafii baay'ee yoo ilaaltanii jiraatan amma irra deddeebi'ee dhufa. Kanaafuu waan akkana kana qabatuu qabdanii jechaadha. Inni kun warra key ta'an keessaa tokko unity kana keessaa wanni isin qabatuu qabdan number of A union B kamii wal qixeessa jedhu. Number of A plus number of B ergasii ammoo intersectionii kan irraa hir'isnaa jechaadha. Intersectionii irraa hir'isuu qabna. Exampleidhaan ilaallee yoo jiraatin especially in the case A intersection B empty set yoo ta'an ammoo inni kun 0 dha waan ta'eef kan inni lamaan qofa ta'a jechaadha. Number of A plus number of B. Inni kun empty set dha. Kana jechaan intersectionii waliin qaban isa kana yoo ta'an fakkeenyaaf intersection waliin qaban. Intersection waliin qaban jechaan intersection isaanii maayini 0 irraa hir'isna ammoo lakkoofsa jalqaba kan lamaan ta'a jechaadha. Inni kun lakkoofsa kanaafuu isaan ilaalla. Kanaafuu if A intersection B is different from empty set yoo ta'in ammoo irraa hir'isnaa jechaadha. Isaan ni ilaalla walumaan. Example ina ilaalla. Let's A in the B be two finite sets such that number of n digdama yoo ta'e, number of b 28 yoo ta'e, and the number of A union B 36 yoo ta'e, then find the number of A intersection B barbaadee jedha. Isa kana formula itti deebinee formula irraa argachuu dandeenya. Garuu san dura bal'inaan isiniif kaa'ee jiru wanta kana mee example isinii kaa'uudhaan hubachuu qabdan seera kana seeraan.
A bira haa dhufnu amma fakkeenyaaf A'n maal haa jennu tokko lama sadii afur haa jennu. B'n ammoo tokko haa dhiifne sadii fi afur akkasuma shanitti haa dabalu. Kana yoo ta'an amma number of A meeqa? Number of N asirraa number of N meeqa? Isuma kana lakkaa'uudha jecha tokko lama sadii afur. Number of N afur. Number of B no. Number of B ammoo sadii. Tokko lama sadii jecha intersection isaanii number A intersection B barbaannu jalqaba. A intersection B kan isaa waliin qaban sadii fi afur qofaa jechaadha. Kanaafuu sadii fi afur qofa. Kanaafuu number of A intersection B meeqa ta'a? Number of A intersection B tokko lama jechaadha. Kanaafuu lama. Elementii as keessa jiran kana lakkoofna. Nambarii B yeroo meeqa yeroo nuun jedhu tokko lama sadii. Elementii achi keessa jiru san lakkoofna jecha. Kanaafuu amma A union B nambarii isaa meeqa? Meeqa ta'e isa jedhu argatuudhaaf formulaan maal jedha? Number of A plus number of B minus jedhe number of A intersection B jedha. Kanaafuu number of A union B argatuudhaaf number of A meeqa jenne jirra? Afur. As eda'u jira, eda'uu ni barreeffanna. San booda number of B noo meeqa? Sadii. Number of intersection isaanii yoo meeqa? Lama. Kanaafuu isa kana yeroo waliidhaanu torba hir'isuu lamaati. Kanaafuu shan ta'a jecha shan ta'a jedha. Inni kun shan ta'amu shan hin ta'u isa jedhu ammoo union isaanii hojjannee ilaalu. A union B. A union B jechaan kanneen lama walitti dabaluudha. Kanaafuu yeroo walitti dabalu amma tokko as lama ni jira, lama ni barreeffannaa sadii afur shan. Maaliif afur asitti bakka lama waan jiruuf tokkuma keessaa fudhanne isin jedhee jira. Sadiis bakka lama waan jiruuf tokkuma keessaa fudhannee jira. Nambariin isaa meeqa malakkaa? Takka lama sadii afur shan. Kanaafuu deebiin kenna sirriidha jecha shan ta'a. Kanaafuu bifa kanaan kan inni dhufe. Asitti ammoo intersection number of intersection kana barbaada yoo isin jedhe maal gootanii number of A union B equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B ture formulaan keenya inni jalqaba. Inni jalqaba isa kan ture jecha. Amma kan nuti argatu inni garuu isa kana barbaadanu jedhaa jira. Kan gara gadiitti amma ilaallee dhufne kun isa kana barbaadii nun jedhaa jira. Isa kana barbaaduudhaaf maal goona jalqaba isa kana gara naa fidan. Asitti negatiif waan ta'eef yeroo garan dhufu maal ta'a? Positiiva ta'a jechaadha. Kanaaf number of A union B plus jennaan asitti maayinasii waan ta'eef asitti maayinasiidha waan ta'eef number of A intersection B jennaan jecha equal to kan garaan nu hafe number of A plus number of B. Amma kan nuti barbaadaa jirru isa kana. Kanaafuu inni kun asitti nu fayyadu jechaadha. Garas dabarsuu qabna. Garan dabarsuu qabna. Yeroo garan dabarsinu garuu asitti positiif waan ta'eef yoo of biraan qabaatiin positiifa isa kan ni beektan jedhee yaada. Fakkeenyaaf sadii haala kanaan ka'e kun positiifa jechaadha. Kanaafuu garas yeroo dabarsinu amma negatiifa ta'a jechaadha. Kanaafuu number of A intersection B equal to number of A plus number of B minus jennaan amma asitti positiifa waan ta'eef number of A union B jennaan jechaadha. Kanaafuu isa kana qabatuu qabdan. Number of A intersection B amma asirraa barbaada yoo nuun jedhe isa kana hin beeknu jennee haa ilaallu. Amma fakkeenyaaf isa kana hin beeknu haa jennu. Isa kana hin beeknu. Kanneen garuu nuu kennanii jiran number of A union B shan yoo nuun jedhe. Shan yoo nuun jedhe number of A intersection B meeqa yoo jedhamte amma maal goona? Haala kamiin hojjannaa? Number of A meeqa? Number of A afurii. Afur eda'u number of B sadii hir'isu number of A union B shanii jechaadha. Shanii. Kanaafuu number of A intersection B keenya maal ta'a? Isa kana walitti yeroo jedhamu torba ta'a. Hir'isuu shanii yeroo jennuun deebiin keenya lama ta'a jechaadha. Kanaafuu haala kanaan kan nuti hojjennu. Kanaafuu itti deebinee ilaallu isa kana amma.
inni kun amma number of A intersection B barbaadin jechaa jira. Akkuma formula irraa arganne immoo number of A intersection B nammoo maal jennee jirra? Number of A plus number of B minus number of A union B jennee jirra. Number of N nuuf kennamee jira. Number of A meeqa? 20. Number of B nammoo 28. Number of A union B nammoo 36 nu jedha. Hir'isuu 36 jennaan kanaaf asitti 36 asitti hir'isuu waan ta'eef hir'isuu goonaa jechaadha. Inni kun 48 ta'a. Hir'isuu 36 yeroo goonu deebiin keenya meeqa ta'a? 12 ta'a jechaadha. Kanaafuu deebiin keenya 12 akkuma asitti agartan deebii 12 argannee jirra jechaadha. Kanaafuu karaa tokkoon qofa eeguu hin qabdan. Karaa baay'eedhaan gaafatamuu dandeettanii jechaadha. Kanaafuu karaa tokko qofaan eegina. Foormulaa wal jala jijjiirtanii maal godhuu qabdan hojjetuu qabdanii jechaadha. Exercise 1.10 let A in the B to finite sets. Finite on jennuuf maayinni xumuramaadha. Kana jechaan hammi isaanii beekamaa jechaadha. Itti fufa yoo ta'e fakkeenyaaf 1 2 3 jedhee itti fufa yoo jedhe inni kun infinite dha jechaadha. Beekuu hin dandeenyu hanga isaa nambarii isaan beeknu. Sababa saniitiif finite in jennuun ammoo ni beekna jechaadha. Kanaafuu set such that number of n 34, number of b 46 and the number of A union B 70 yoo ta'e number of A intersection B barbaadeedha. Kanaafuu number of A intersection B maal jennee jirra? Number of A plus number of B minus number of A union B jennee jirra jechaadha. Kanaafuu number of A meeqa? 34, number of B nammoo 46 hir'isuu jennee number of A union B 70 jechaadha. Kanaafuu inni kun amma yeroo walitti dabalu meeqa ta'a? 80 hir'isuu 70 meeqa ta'a? 10 ta'a jechaadha. Kanaafuu number of A intersection B meeqa ta'a? 10 ta'a jechaadha. Lammaffaan ammoo maal jedha? There are 60 people attending a meeting. Nam 60tu maal godhaa jira? Meeting yookiin ammoo haasaa wayii jechaan walgahii wayii nama 20tu attend godhaa jira. Hirmaataa jira. 42 of them drink tea. Namni 40 maal dhuganii? Shaayii. 42 shaayii dhuganii. 27 drink coffee. 27 buna dhugan. If every person in the meeting drinks at least one of two drinks. Namni hundinuu every person in the meeting drinks at least one of two drinks. Lamaan keessaa tokko yoo kan dhugu taate yoo xiqqaate jechaadha. Yoo xiqqaate lamaan keessaa tokko ni dhugaa jechaadha. Yookiin shaayii ni dhuga yookiin buna ni dhuga. Lamaan keessaa at least jechaa jira garuu. Kana jechaan bunas shaayis dhuguu ni danda'a jechaadha. Karaa biraatiin at least waan jedheef yoo xiqqaate jechaadha inni kun. Find the number of people who drink both tea and the coffee and use Venn diagram fayyadamu jedha. Jalqaba irratti maal godhuu qabna? Isa kana maal godhuu qabna? Find the number of people who drinks both tea and B coffee. Kana jechaan shaayii fi buna warra dhugan jechaan maayini enda jechaa jira. Sitti waan isin hubatuu qabdan. Enda yoo jedhe maayini isin jedhe jira isin dura isinitti himee jira. Enda yoo jedhe intersectionidha jecha intersectionidha. Or yoo jedhe ammoo or yoo jedhe unionidha jechaadha. Kanaafuu isa kana adda baasuu qabdan. Kanaafuu intersectionii barbaadii nu jechaa jira. Isumatitti barbaadaa jiru kana jechaadha karaa biraatiin. Kanaafuu maal goonama? Amma fakkeenyaaf number of tea haa jennu. Number of tea shaayii jechaadha. Tiin number of tiin 42 jennee jira. Number of siin ammoo yookiin ammoo coffee jechaadha. Isin tun siin meeqa? 27. There are 60 people attending the meeting. Number of tea union siin ammoo meeqa? 60. Waliigal namni jira nama 60 jecha union inni kenname jira. Maaliif nama 60 jira jecha. Amma kana barbaadnu nun jedhe number of tea intersection C barbaadii nun jedhe inni kun meeqa akka ta'u. Isuma asitti hojjetaa turre kan hojjetudha jecha. Karaa biraatiin garuu wordiidhaan nuuf kennama haala kanaan. Lakkoofsa qofaan eeguun qabdan bifa kanaanis nuuf kennamuu danda'a jecha. Kanaafuu amma asitti maal goona? Formulaa riif argannee jirra. Number of T intersection C maal jennee? Number of T plus number of C minus
number of T union C jennee jirra. Kanaafuu inni kun amma number of T namni shaayii dhugan 42 jennee jirra. Namni koofii dhugan ammoo 27 jennee jirra. Waliigalli kan jiran ammoo nama meeqa? Nama 60 jechaadha. Kanaafuu isa kan yeroo walitti dabalu amma 69 ta'a. 69 ta'a. Hir'isuu as 60 waan jiruuf waliigal nama 9 jechaadha. Kana jechaan namni 9 shaayis ni dhugaa, bunas ni dhugaa jechaadha. Lamaanuu ni dhugaa. Kanaafuu namni 9 lamaanuu ni dhugaa jechaadha. Venn diagramii yeroo fayyadamnu amma maal goona? Haala kanaan isa kana T yoo jenna, isa kanaan ammoo koofii jennaa jechaadha. Kanaafuu jidduu kana kan jiran nama 9 jechaadha. Waliigalli isaanii nama 60. Kanaafuu kan shaayii qofa dhugan meeqa? Kan shaayii qofa dhugan meeqa? Kanaafuu kan shaayii qofa dhugan jechaan kan shaayii dhugan waliigalli nama 42 jennee jirra. Isaan kanarraa 9 ni hir'isna. Maaliif 9 buna waan dhuganiif 42 kana keessaa meeqa ta'a? 33 ta'a jechaadha. 33 ta'a. 33 namni 33 shaayii qofa dhuga. Buna qofa warra dhugan 27 jira. Nama 27 kanarraa nama 9 hir'isna. Maaliif namni 9 lamaanuu waan dhuganiif. Kanaafuu yeroo kana meeqa ta'a? 18 ta'a jechaadha. Kanaafuu namni 18 maal qofa dhugaa? Buna qofa dhugaa jechaadha. Sanboota isaan kanneen amma yeroo walitti dabalu meeqa nuu ta'uu qaba? Nama 60 nuu ta'uu qaba. 33 eda'uu 18 eda'uu 9 yeroo walitti dabalu isaan kunniin nama 60 nuuf guutuu qaban jechaadha. Nama 60 ta'uu qaban. Inni kun meeqa ta'a? 11 20 lama qabna walitti. Isaan kanneen 4 lama wajjin 6 jechaadha. Nama 60. Kanaafuu deebiin kenna sirriidha jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan kan unitiin kun haala kanaan xumurree jirra. Exersaayisiidhaan garuu wanti isinitti himu keessaa irra deddeebi'aatee hojjedha. Exersaayisiin baay'ee isin fayyada waan ta'eef irra deddeebisanii hojjetuu qabdanii. Akkasuma viidiyoo argattan viidiyoodhaan seeraan ilaalaa. Yoo isiniif hin galin barsiisota keessan kilaasitti seeraan hordofuun dirqama keessanii. Sanboota ammoo seeraan hubatuudhaaf dittiilii beekuudhaaf yookiin ammoo akka wanni achitti barattan sun seeraan isiniif galuuf dursisanii viidiyoo osoo ilaaltanii baay'ee bareedaadha. Viidiyoo ilaaltanii sanboota kilaasii yeroo dheeytan baay'ee isinitti salphataa jechaadha. Kanaafuu viidiyoon keenya isa kana fakkaata. Yeroo itti aanu yuunitii itti aanuun walitti deebinaa. Kanaafuu viidiyoo kana hundi keessanuu yoo laayikiin godhin jalqaba laayik godha. Warri jalqaba laayik gootan garuu irra deebitanii laayikiin godhinaa. Maaliif laayikii jalqaba irra kaafatudha jechaadha yoo irra deebitanii laayik gootan. Kanaafuu warri jalqaba laayikiin godhin laayik godhaa. Chaanala kanaaf ammoo hanga ammaatti namni sabiskiraayib godhin yoo kan jiraattan taate sabiskiraayib godhuudhaan chaanala kana haa guddifnu. Akkasuma ammoo mooraalii waliif haa taanu isin jecha hiriyoota keessaniif ammoo sheer godhaa. Sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti guruuppii qabdan irratti fakkeenyaaf iimoo ta'uu danda'a yookiin ammoo feesbuuka ta'uu danda'a. Akkasuma ammoo teelegiraama chaanala garaagaraa irratti sheer godhuudhaan hiriyoota keessan biraaf naaf gahaa isin jecha hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaatti.